ta'u jecha baga ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos keenya baga ittiin sigee baga walumaan nugee isiniin jenna. Ayyaana kana fakkaatu ayyaana bareedaa maatiidhaan isinii yaadnee jirra. Kunoo ayyaanni keenya kana fakkaataa bakka jirtanitti nagaadhaan gammachuudhaan akkasiin walumaan dabarsinu isiniin jenna. Egaa kanaaf immoo ayyaantutti isiniin dabarsaa jecha. Nagaan isiniif haa ta'u baga geenyee baga geessanii baga walumaan geenye isiniin jechuun jaaladhaa. Hordoftoota koo hundi keessanuyyuu guyyaa har'aa guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lidatii isaa yookaan guyyaa dhaloota isaa baga geessanii baga walumaan geenye. Egaa galata Waaqayyo maatii guutuu wajjin haala gaariidhaan guyyaa har'aa kabajaa jirra. Egaa Liidiyaan gisee hundaayyuu viidiyoo irratti beektu sanaan duras akkamitti akka rakkisaa turte egaa daa'ima xiqqoodha. Inuma nama rakkiste daa'immanii isiniin jechuun jaaladha. Ishii dafuu baay'ee egaa haasa'uun baay'ee natti wanni jechaa ta'u jira. Baga geessanii egaa qophii qophaa'ee kanaan hunda isaayyuu irraan deemee isinitti argisiisaa maaltu akka qophaa'ee akkamitti akka kabajaa jirru. Egaa kanan isiniin jedha. Isinis bakkuma jirtanitti gola jirtan keessatti ayyaana gaarii isiniif hawwaa. Akkasuma immoo warri galuufillee yeroo ayyaanatti aanuuf qophiirra jirtan hundi keessaniitis immoo isiniin haa ga'u jechuun jaaladha. Baay'ee rabbaysti Liidiyaan isiniin jedhe kana keessummaa yookaan obboleettii malkamaa wal bartanii ittan isin dabarsaa nagaa isiniin jetti. Isinis immoo nagaa irraa fudhadhaa. Isiniin jedha haanan isin jirti Liidiyaanis nagaa isiniin jetti. Homaa qaanii wayituyyuu hin qabu afaan tokko nagaa jedhu rakkoo wayituyyuu hin qabu. Kan dhufte jedhama malkaamu kaameeraa keessatti yookaan viidiyoo keessatti ishii husustantuutu irra ba'a. Isa dubbatamurra jechuudha. Nagaa jedhu rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Ishii hundi keessanuu nagaa keessanii jirtu baga nagaa taatanii akkaataa kanatti waan qophaa'e kana argaatu ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kabajnee akka kanaatti keenya nagaa taanee waggaa waggootatti waaqayyo ammoo nagaa baga nagaa sin ga'e jechuu jaaladhaa. Amarraan nagaa Qaricho atis baga geessan jedhi hordoftoota kooti. Baga geessan Liidiyaa atin jettu Liidu baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qoy kan namni namaan lolala nagaa jedhi hunda isaaniitiin akkam jirtanii baga geessanii baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin gahe baga walumaan geenye ammayyaa jira. Wanti hunduu isiniin jedha isa irra deemnee viidiyoo waraabnee isiniin geenya baay'ee haasa'u. Egaa Liidiyaan baay'ee rabbashaa jirti. Dhugaa isin jedhu Liidiyaan amala biraa qabatteeti miti. Yeroo baay'ee kara kaameeraa kanatti gizeen dhufu baay'ee rabbashti. Maal akka ta'e immoo yeroo biraatiif garuu dhugaa dubbachuuf ani na rakkistee beektu dhalatte. Garuu yeroo hunda kaameeraa gubbaarratti lola kaasti. Maal akka ta'e hin beeku kanaa. Amma immoo erguun dhaqinaa hin xumurre sagantaan keenya ganaadhaa hin laaltu itti sin gammaddutti sin bohaartu akkasumas immoo yaada soo qabaattan warri wal eebbistanii soraattan baga isin jedha warri ettanii soraattan asuma jalatti nagaa waliin jedhan isin jedha amma kara qophiitti. Egaa kunootii kana fakkaataa haala kanaanii biddeen Naziraa kenneetto Naziraa egaa kan nuti kenneettoodha kan hojjetannu fandashaa Naziraas waxiin bakka kanatti jira daabboon bakka kanatti jira bunnis dhiyaatee jira isinittan argisiisa hunda isaayyuu erguun dhaqina. Qophiin kun qophii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa kana fakkaataa haala kanaan mana keenya keessatti kabajnee jirra. Anis kaleessa guyyaan kun osoo hin dhufin hin dura akkuma keessan viidiyoota adda addaa laalee itti bohaaruun gola namaa keessatti bara hedduu dabarseen ture. Har'a immoo galata Waaqayyoo haala kanaan mana koo keessatti akkan dabarsu Waaqayyo na gargaareera. Isinis namumti kamuyyuu jechuudha goluma ormaa keessa kan jirtanii ayyaana kana qofaaf osoo hin ta'in nama mana keessanitti galee nagaadhaan mana keessanitti ayyaana kabaju isinii haa taasisu isiniin jechuun jaaladhaa. Sumaan jiidha biyya keenyatti illee laalaa qeexamaa lafatti isiniin jechuufanii isiniin jedha. Kana fakkaataa ayyaanni ayyaana gaarii kan milkii kan jaalalaa kan tokkummaa kan wal jaalannuuf nuuf haa ta'u isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa isiniin jedha. Sumaanis immoo kana haala kanaan egaa bunni haala kanaan dhiyaate too jira jabanaanii egaa kana
akkasitti dhiyaatee jira hoosinitti mul'ate ta'ee dhiifama mana kiyyatuyyuu xibbaa midha akkin itti waraabu baay'ee nama rakkisa mana koo keessatti asumaan ijoolleen baay'ee wanni kana hojjisiifattanii jirtanii ilaala akkatti inni bareedu silii gubbaarratti anis ka isin keessaa nama tokkodha hojjisiifadheen jira jechuudha kana fakkaataa warroonni galfattanii ganaa galtanii ilaaluu barbaadan illee hoo ta'ee akkanatti bareeda silii gubbaarratti isiniin jechuun jaaladha rakabootiin isin bitattanis rakabootuma kanaan tokkodha saayizii warra rakabootii tokko waan ta'eefan isinitti argisiisaa jira warroonni hojjisiifachuu barbaadan isa sumaan hojjisiifattu kana fakkaataa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa ayyaanni ayyaana gaarii bakka jirtanitti baay'ee